jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya Dr. Naafii Argeetudha. Sagantaawwan qophiiwwan fayyaa dhimmoota garaagaraa irratti simbiraan ga'aa turuun kan ni beekama. Gama miidiyaa hawaasummaan, gama YouTube'n akkasumas immoo kallattii miidiyaalee garaagaraatiin odeeffannoo fayyaa wayitaa yeroo irratti hundaa'e yeroo irratti simbiraan ga'aa turuun keenya ni beekama. Mee gaaffii namoonni baay'ee na gaafatan keessaa gaaffii tokko isiniif deebisuu dhufeera. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa. Tarii namoonni YouTube channelii akkanaaf haaraa taatan yoo jiraattan kaardii baasaa jennee isin gaafannu tola mana keessan taa'aa yaalama. Namni keenya yeroo baay'ee odeeffannoo fayyaa argatu caalaa fakkeenyaaf amma YouTube'n kaffaltii xiqqoon kaffalaa jedhama. Kaffaltiin isaa baay'ee xiqqaadha. Yoo kaffalees garuu amma dadhabbii namaan ga'u jechuudha. Dadhabbii namaan ga'u garuu namoonni keenya baay'een odeeffannoo fayyaa argatan caalaa kana yaadu baay'ee isaanii jechuudha. Waanuma yeroo waan hin taaneef arrabsoo garaagaraatiin namoonni baay'een kan ittiin namoota akkasiidha kan baay'inaan nyaatu jechuudha gama YouTube'n. Kallattii hundumaan odeeffannoo fayyaa jalqaba qarshii irratti hundaa'e osoo hin taane odeeffannoo fayyaa hawaasni argachuu danda'a kan jedhudha kan ka'edha. Fayyaan immoo qabeenya qarshiin hin bitamnedha jechuudha. Gabaabadhumatti maal kaasuun barbaade sagantaa keenya guyyaa irraatiin gaaffii namoonni na gaafatan keessaa tokko even maal seetanii waan tokko dubbachuun barbaada. Fayyaa wal hormaataa, fayyaa salqunnamtii yeroo haasofnu namoonni baay'een nama Dr. Naafii Argeetuun safuun beeku, safuu cabsee waa'ee kanaa malee beeku kan jedhanii haasa'an jiraachuu danda'u waa'ee isaanii. Dhugaa dubbachuudhaaf gama miidiyaa hawaasummaatti yookiin immoo gama sooshaal miidiyaadhaan barumsa kennuu erga jalqabnee waggaa afur tureera. Dhimmoota fayyaa waliigalaa, fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa garaagaraa irratti odeeffannoo yeroodhaa yerootti kennaa tureera baay'een keessan beektu. Yeroo dhiyoo asitti keessumaa fayyaa wal hormaataa irratti baay'ee xiyyeeffadheen barsiisaa jira. Fayyaa salqunnamtii jechuudha. Fakkeenyaaf qaama keedha. Akkuma funyaanniif iji nutti uumame qaamni saalaa dhiirattis uumameera dhalaattis uumameera. Funyaanni fuunfachuuf akka oolu iji arguuf akka oolu qaamni saalaa dhiiraas waaqayyo yookiin rabbi kan uume akka itti fayyadamu jechuudha. Yeroo isaatti jechuudha. Yeroo baay'ee kanaa dubbannu namoonni tokko tokko even akka waan baalagee jedhanii kan kaasan baay'een isaanii jiru. Waan baalagee asooftee kana goote jedhanii kan dubbatan namoonni hedduu argaa jira guyyaadha guyyaatti jechuudha. Kun dogoggora guddaadha. Namni tokko waama wanta galgala godhe guyyaa gochuu namni saalfatu hattuu qofadha. Nama hatee qofadha. Akkasitti beekanii. Kanaaf odeeffannoo fayyaa dhimmoota salqunnamtii irratti hundaa'an yeroodhaa yerootti yeroo baay'ee yeroo maxxansu namoonni nama arrabsan jiraachuu danda'u. Safuun beektu saalfii maaltu safuu godhe? Walqunnamtii saalaa koo kan nuti ittiin dhalannee irra geenyedha yeroo isaatti jechuudha. Tarii hin beektu ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee hawaasa keenya biratti kan baratame tokko maallaa daa'imummaa keenya irraa kaafnee maal jechaa guddanne waan baalagee jechaa guddanne jechuudha. Fakkeenya tokko isiniif kaasuu hin danda'a. Daa'ima intala waggaa 16, 15 tokkoo fi dhiira waggaa 18 tokko wal fuudhe. Erga wal fuudhanii booda manatti galanii sireera ciisanii gaafa walqunnamtii saalaa gochuuf kaanii mucaan waan baalagee na gochuuf jettee kaatee galtee manatti galtee haadha isheetti mattee jechuudha. Maaliif perceptionii ishee yookiin immoo akkaataan xiyyeeffannaa ishee walqunnamtii saalaa waan baalagee jettee waan guddatteef kaashiif ijoollummaa isaa. Kun dogoggora guddaadha. Maatiillee akkas jedhanii barsiisuu akka hin qabne gamanumaa isiniif eeruu barbaade jechuudha. Kanaaf gabaabadhumatti maal jechuu barbaade namoonni baay'ee rakkoo kana rakkatu. Dubbachuu saalfatu. Mana yaalaa dhufanii koo hin dubbatanii bara. Dubbachuudhaaf daqiiqaa 20 bira naanna'u. Sirriimatti yoo dubbatan. Yaaliin isaa waan jiru ittiin fakkaatu. Ni qaana'u. Ni saalfatu. Ani immoo gama kanaan saalfiin namni tokko saalfachuu hin qabu. Fayyaa isaa akkuma kalee goona dhukkuba jedhee himatu qaama saalaas yookiin immoo rakkoo wal hormaataa irratti yoo jiraate himachuu qaba jechuudha. Tarii akka qoosaatti fudhachuu dandeessu. Namoota guyyaatti namoota 500 inboksiin argan keessaa parsantiin 70 ol rakkoowwan saalqunnamtii irratti hundaa'edha. Rakkoo jireenya hafuuraa irratti, saayikooloojikaalii, dinagdee irratti miidhaa guddaa uumuu danda'a jechuudha. Rakkoo gaa'ela keessatti walii galtee dhabuu, diiggaa gaa'elaatiif wantoota nama saaxilan keessaa tokkollee akka hangafaatti kaafnee ilaaluu dandeenya kana jechuudha. Kanaaf tariitii namoonni baay'een nan hubanne fayyaan safuu hin qabu. Fayyaan saalfii hin qabu. Fayyaan garuu itiksii mataasaa qaba. Ambifa kanaan hin beekaa. Namoonni nan hubanne yoo jiraatan bifa kanaan akkasiin hubattan jechuun barbaada. Wanti duubatti na deebisu hin jiru. Ani itiksii fayyaa eegeen barreessa. Hawaasa rakkatan bira ga'aa jirra. Wanta ijaan hin argin immoo hin barreessinu jechuudha. Kanaaf gabaabadhumatti sababa kanaaf kanarratti xiyyeeffadha. Ammallee gaabbiin hawaasni keenya iftoominaanii dhibee isaa himachuu qaba. Fakkeenyaaf namoonni kaan biyyoota guddatan kan biraa keessatti
sex therapist kan jedhamu jiru yookiin immoo walqunnamtii saalaa qofa irratti kan baratanii specialize godhanii nama yaalan jiru. Biyya keenya keessattis hin baratamne jechuudha. Fakkeenyaaf rakkoowwan garaagaraa rakkoowwan uumamaa wal qabate naannoo qaama saalaa jiraachuu danda'u. Amma yeroo darbee waa'ee dodaatee dhalachuu qaama saalaa dubartootaa barreessennaan namoonni 7-8 ol daa'imni koo akkasidha abarsa waaqa seenee yaalli isaan argama taanaan nu quunnamsiisa jedhee namoonni keessaan naquunnaman hedduun jiru jechuudha. Kana jechuu barbaadanii namootaaf yaada koo kana share naaf godhaa. Namoonni subscribe goone subscribe godhaa. Baay'een isin jaalladhaa. Baay'een isin kabajaa. Odeeffannoo fayyaa sodaa tokko malee hawaasa keenya biraan ga'uun itti ulfaadhaa fayyaa dha.